michuudugaa yaala seekoo magaan. Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota YouTube akkam jirtan nageenyi badhaadha ani nagaa koo fayyaa koo jara galata rabbi akkasuma ijoolleen baay'een haaraa dhuftanii jirtan gara chaanaalii koo baga nagaa dhuftanii welcome jedhee sisimo dhiira warri duraan turtan immoo baga viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira akkasuma immoo warri hangamaa maatiin ta'in ishee diimtu san tokkaatiin bakka maatii ta'uudha jechuudha. Kan wansura kanarraa kan nafe mojjechuudha ara wanni naasoo barbaadu kana durallee waa'ee kana dubbadheen ture haaraa miti jechuudha ammas wantiin akka irra deebi'ee otoon immoo waa'ee kanarraa hin dubbatiin bira akka hin darbine na taasise sirbi kun gadhiifame garuu tureera garuu yeroo arganne jechuudha irraa haasa'uudhaaf sirba kanarraa garuu immoo turus waanuma rakkoon qabu jechuudha irraa haasa'uuni na namni sagalee hin qabne sirba hin baasinaa jedhee kana dura leessu namni ana dhageessanii qoy nan dhageessanii ani muuziqaa baasuudhaaf namni hamma koo fedhii qabu hin jiru nagargin waan inni sagalee hin qabneef inni muuziqaa baasuu dhiise so isi warri sagalee hin qabne maaf muuziqaa baasu warroonni tokko jechuudha inna keessumaa fi iyyuu namoonni baay'een hin baasanii sirboonni baay'een dhugaa rabbii okay jettee kan dhaggeeffatu jira okay kan jedhamu jira okay jettee kan darbitu jira kan intala kanammoo Wayo kan intala kanamo bicha dhaggeeffadha. Dhugaa waaqayyo sirba baay'eetu jira sirba intin hin jenne jechuudha sirboonni baay'een hin jiran kan seeraan hin hojjetameen maraaman jechuudha kan intala kanaa immoo baay'ee dabbara dhugaa rabbi baay'ee dabbara bu'aa jirti ta'e sirbaa jirti ta'e haasaa jirti ta'e anaaf naagaluu dideera wanti isaa jechuudha kanaaf yaa abbuleetti kan koo jechuudha abdiin qaba sagalee osoo na dhaggeeffatte natti tole isheen kun jechuudha ani yeroo baay'ee hamilee namaa hin cabsu jireenya nama waa'ee namaa keessallee galee dubbachuu hin jaalladhu garuu kuni waa'ee artiitii waa'ee keenya jechuudha muuziqaati gadhiiftu kana nuti uummata osoo dhaggeeffachaa waan ta'e kanaaf nama dubbisa jechuudha callisuu hin dandeessu kun jireenya dhuunfaatii miti maaliif muuziqaati hojjete tokko nuti dhaggeeffataa jechuudha uummatatu dhaggeeffata kanaaf yaa abbuleetti kan koo waan uummata sagalee nuyi warra muuziqaa dhaggeeffatu muuziquma cirraash akka jibbinu waan nu taasisuuf tokkollee hin qabdu tokko jedhe waan gurra keenya duuchituuf illee hin qabdu lama jedhe sagaleen namni waan kamiyyuu muuziqaa qofa osoo hin taane waanuma kan waan addunyaa kanarra jiru hojjechuudhaaf dandeettii isaa qabdu taanaan itti seeni dandeettii isaa hin qabdu taanaan ta'ii bakka maan inni jechuudha waan dandeettii hin qabne tokkotti kan nama wannaa jedhu jechuudha. Ani isiniif himeera muuziqaa namni hamma koo fedhii isaa sirbuu maal jechuu qabu hin jiru garuu sababni isaa maqaa sagalee hin qabu otuma fedhii qabu otuma muuziqaadhaaf muuziqaa baasuudhaaf bakka yeroo baay'ee artistii ta'uudhaaf artistii muuziqaa baastu bakka ishee cimtu yeroo baay'ee saaliyaa saamii ilaalee ani akka saaliyaa saamii kanatti viidiyoo kiliippii hojjedhee maal jedhee baay'ee naawwa jechuudha wantoota akkana kan akkas ta'uudhaaf garuu sagalee hin qabu maaliif hin dhiise muuziqaa jechuun maaliif inni sagalee kiyya kanaan sirbee ani gurra namaa duuchame maaliif inni namni na ifa taanaan waan hojjedhu tokko namni jaalatee waaw namatti tola jedhee na dhaggeeffachuu qaba malee na ifachaa jechi maal jetti kuni jecha kuni kusheerii godhe akka anaan sirba koo namni intin jedhuun barbaadu sababa ta'eef hin dhiise jechuudha kanaaf please ani garuu okay hojjetteera waan tokko yaaluun wanna rakkoo hin qabu yaalteera hojjetteera bareeda garuu deebitee sirba biraa adaraa kee giftii kun hojjettiin okay sirbi tasuma jechuun sagaleelleen hin jiru haalumti aktiivii achi keessatti intin godhamullee jira namni tokko fakkeenyaaf otuma sagalee qabaachuu baadhee otoo sirba baasee sagaleen koo bareeduu baatullee haaraa kaadnaan godhu baay'ee bareeda jedheen yaadu fakka abbaduuf miti jechuudha of guddisuuf miti otoo sirba baasee okay sagaleen koo osoo bareeduu baatullee kiliippii irratti harakaatu naamni kan godhu diqqoo hin bareecha jedheen yaada jechuudha kiyyatti abdiin qaba maaliif waa dubbeeku garuu intalli sun harakaatillee zeeroodha even meekaabiin illee oh my god dhugaa rabbi namoonni koo warroonni habashaa jechuudha muuziqaa kana baay'ee sheer godhanii baay'ee ilaalan nuti kolfaa turan jechuudha so
please meekaabiin jiru harakaan jiru hundumaa zeeroodha jechuudha sirbi kana kilippii kana irratti jechuudha. Ana please waan hin dandeenye keessa seenina. Ani garuu nama wannaa jechuuf barbaadee miti, hamilee nama cabsuu barbaadee miti. Garuu mootu kun waan uummataa ta'e waan namni tokko ani yoon har'a sirba baase uummatu dhaggeeffata waan ta'eef kanaaf uummataaf dubbachuu godha. Uummata gurra hin duuchinaa. Maalidhaa sagaleen qabdu taanaan dhiisi waan biraa hojjetu dirqama muuziqaa artist ta'uu qabdamu. Isana barbaachisa. Yoo isa barbaachisa barreessiif ka call ya habibi ምናምን jedhiti hattaase inni sirba jettee nutti እና ከድሮልlee jedheen ture please sagaleen qabdan taanaani sagaleen qabdan taanaan jechuudha. Sagaleen qabdan taanaaniin dhiisu sirbuu dhiisu baqa dhiisu akkuma koo kanatti abdii kuttee dhiisu arti waa'ee muuziqaa baasuu sammuu kee keessa dileetii gootee dhiisuudha. Anamma osoo sirbee dhugaa sin jedha osoo sirba baasee moo sagaleen kiyya ishee kanan caala dhugaa rabbi otoo sirbee sagaleen kiyya yookiin immoo otoon kilippii tokko hojjedhee maashaallah nan bareecha waanuma tokko godhetiin hin bareecha malee ani waan hin taane gadi hin dhiisuu hin yaarratti. Dhugaa rabbi ani jechuudha waan tokko jechuudha baay'een wanna godha waan ta'eef waan namni hojjetu irratti complete godhee akkam bareedaa ምናምን jedhee waan hin ilaaluuf waan tokko yoon hojjedheeyyuu akkamii wanni kun eessatti badaa eessatti akkanii wanni kun yoo gadhiifame gaarii dhufaa ija uummataatti maali jedheetiin irra deddeebi'ee ofii kiyyaa ilaalu malee dhugaa rabbi waan hin taane gadi dhiisu ana osoo jechuun ana kan ishee qofa nan dhimmi warroota muuziqaa hojjetan. Warroota jechuudha artii muuziqaa keessatti kilippii kana ideetii godhanii warroota muuziqaa kana irratti intini taphachiisanii dhaggeeffataniira garuu jechuun dhaggeeffatanii sirbi kun bareeda jedhanii gadhiisan moo maal jedhanii gadhiisan naaf hin galu dhugaa rabbi jechuudha. Jisti namni bara kana maallaquma hojjechuu qabe maallaqa argannaan jechuudha namni uummanni jechuudha kuni gaariidha kun badaadha jedhanii yaaduu dhiisaniira namni dhugaa rabbi baay'ee jisti maallaqaaf jechuu maallaqa bicha leesh maaliif ta'a kun. Waan tokko bareedaa otoo maallaqaaf qofa santiin hojii kan keefiyyuu ittiin nama fakkeenyaaf yoo kilippii kana irratti namoonni dhaggeeffanne gad uumamaa inni eenyu ideetii kan godhe eenyu kilippii maali kana hojjete dubbisa irratti maybe duubara jiraachuu danda'a dhumaa dhaggeeffadhee nagarre kanaaf maqaa keessaniifiyyuu gaariidha warroota ideetii gootan yoo waan gaarii hojjetan jechuudha ishee qofa osoo hin taane kanaaf jesti qarshii qofaaf jecha qarshiirraa argannaa intalli kun yoo sirba nu biratti hojjisiiste qarshiirraa argannaa jettanii waan nama sagalee hin qabne tokko baasin jedha. Ana gaafa tokko waan isin shakkoo isin dhosku miti waatsaappiidhaan sirba baasuuf yaalii maal godheen ture. Garuu sirba koo yoo gaafa dhaggeeffadhu dhugaa rabbi zeeroodha sagaleen. Ani lammata gara muuziqaan bahee hin bahuun jedhe garuu toorri muuziqaa bahee hin bahu maaliifini artii Oromoo wanna jedha እና artii Oromoo kufaatirraa baraaru please waan agartan nutti sirba bareedaa ta'e gadi bahiitii sagaleen kee bareedaa ta'e sirbi. Ilaa namoonni tokko jechuudha warroonni muuziqaa taphachiisa warroonni waa'ee kanaa keessa hojjetan yoo ati xiqqishuma sirbiteetti argite waaw sagaleen kee akkam bareeda ati immoo sirba baasuu qabda siin jedhu. Ani gaaf tokko namatti sagalee karaa waatsaappii namuu muuziqaa taphachiisutti sirbee erge jechuudha. Dhugaasiniin jedha bar sagaleen kee boochaaf hin ta'u bar waannaan waaw akkam bareeda amma sagalee kana qabattee jecha wayi dhugaasiniin jedha ammoo kana weellisuu ta'uu qabda jedhe kan namni sun ani jechuun namni ani yeroo baay'ee edaa koomentiin addunyaa kanarra namni sii kennu daa sobaa hin jedhe dhugaa rabbi maal qaba yeroo isaa yoo dhugaa natti mee yaa obboleetti kan koo sagaleen kan kee sirbaaf hin ta'u kanaaf waan dandeettii hin qabnetti seeniin yoo namni namaan jedhee dhugaa jiru namaaf kenni gaariidhaami. Anna akkasumaan jedhanii gaza WhatsApp sagaluma isaa ergi kan ammoo nama biraatti ergi jechuudha share godhisti sagaleen kan koo akkamii sirbaa baasuudhaaf hin ta'a ani hawwiin kan koo sirba baasuudhaaf mana jedhee nama biraatti ergi meestii waan kabraallee sirbinaan jedhan jechuudha namoonni nama biraatti ergi jechuudha namoonni dhugaa haasa'uuna dhugaa dubbachuuf sagaleen kan kee diqqu baay'ee waan si hafuutu jira yeroo of keessaa baastullee waa baay'ee jedhan annaa sagaleen kan kee hin bareedu jedhanii ifaan namni natti himnaan nan dhiisee jechuudha namoonni qarshii barbaadu garuu namoonni jeesta akka hojjette qarshii sirraa barbaadu garuu waaw sagaleen kan kee qallaaliin bareedu maaloo hojjedhu sagalee akkanaa kana qabatte akkamitti jechaa siin jedhu diqqumati baqa fedhii muuziqaa yoo qabaatte diqqumati fedhi
Kuni garuu ta'uu hin qabu. Aartii afaan Oromoo guddisuudhaaf namoota bakka dandeettii muuziqaa qaban, namoota keessa isaanii dhuguma bakka fe'isuun jiraate dandeettii hojjechuu qaban kiliippii irratti illee harakaata xiqqoo agarsiisanii xiqqoo waan tokko bareechuu jechuudha. Haaluma kiliippii illee xiqqoo bakka. Fakkeenyaaf kiliippiin warra ani yeroo tokko maaliif sirbi keenya laallamu, maaliif sirbi keenya maaliif dhallan caffarame, anumaami kan lolu maaliif sirbi keenya laallamu, maaliif sirbi keenya dhaggeeffamu kanan jedhu sirbi ijoolleen Oromoo hojjetan yeroo tokko dhaggeeffatame bakka zeeroodha. Namni irra deebi'ee dhaggeeffatu hin jiru. Dhugaas hin jira. Sirbi warra Abashaa garuu dhugaa dubbachuuf anuma tanatu iyyuu meeqa dhaggeeffata. Kiliippii tokko anuma tanatu guyyaatti si'a meeqa irra deebi'ee eerfoonii gurratti godhadhee osoo hojjedhu dhaggeeffata. Sababni isaa nama hin dabbaru jechuudha. Nama nassalacha warra deddeebi'uun dhaggeeffata. Maaliif sagaleen isaanii ajaa'ibaa, wanna irratti taphachiisan ajaa'ibaa, kiliippiillee teechoo ilaalti kiliippiin isaanii haala adda ta'een hojjetama. So wantoota akkanaa yoo hojjette namoonni illee si ilaalaa. Waan bareedaa yoo hojjette namoonni illee irra deddeebi'ee si ilaalaa irraallee bu'aa argachuu dandeessa jechuudha. Garuu jeestisummaa sanaa barbaada namni jettee yoo gadhiiste maaltu si ilaala? Namni daqiiqaa takka yoo dhaggeeffatee xumuruu hin jiru. Ani dhugaa isin jedhaati qoy sirba kana hangaan dhaggeeffadhe yoo isinitti dino kana kan gurbaan kun sheer godhe qofa jechuudha. Daqiiqa Sogondii 33 qofa dhaggeeffadhe jechuudha. Maaliif osoo waan gaarii ta'e garuu anuma kan dhaggeeffate anuma kan irra deddeebi'ee dhaggeeffatu ture. Kanaaf waan sagaleen kee eega hin barbaanne eega dandeettii isaa hin bareenye eega dandeettii isaa hin qabaanne waanuma dandeettii hin qabnetti iyyuu otoo seenuu baatanii akka kan kootitti jechuudha. Akka yaada kan kootitti. Maaliif kana haasa'a akka lammata irra deebiteen hojjenneef intalli kun dhugaa rabbi. Namni tokko immoo artii keessa galee otuma namni itti himu kanuma dhugaa isin jedha kamuluu wayyaa. Ka sirba muluu dhibba harka dhibba sirba kanarra harka kan muluu wayya. Muluun koo waan jiru haasofte. Darsan lama mana qaba yaa namoonni baay'een koo asii birrii isaanii nyaatama gaafa galan namni isaan jala jira niitii lama fa'aa namni mana qaba kuni dhugaa jiru himtila. Wanni isheen achirra dabarsite dhugaa jirudha. Waan gaarii dubbatte jechuudha muluu. Intalli kun immoo waa'ee jaalalaa sirbitee isa naaf fiddaa isa na barbaachisa. Barbaachisnaan dawwaluudha malee nuyi waan gurra dubbachisu. Si barbaachisnaan abbuleetti kan koyyoo akka tasaana dhaggeeffatte jechuudha. Si barbaachisnaan kool hayaa habiibii namni ittaas malee nu ingura waan nu duuchituuf tokko hin jiru jechuudha. Dhageesse. Innaa kanaafiyyuu haasofni kiyya har'a kanaadha. Kana caala wanni naasoo hin jiru waan babbareedaa hojjedha jechumaaf dubbanna. Maaliif namni waan tokko irratti yoo koomentii kenna akkanatti bahee namni illee wanta hojjedhe gaarii miti jedhee akka wantoota akkasii sanatti yoo danda'e moora akkatti bareechee hojjetu jechuudha. Yoo hin dandeenye immoo waan sanarraa akka dhiisuuf. Yoo ati immoo waan tokko namni sun hojjetee zuma hojjetnee dhiif nama fakkeenya muuziqaa kana waan gaarii hojjedheera waan gaarii hojjedheera jedhee namni sun deebi'ee bifa biraatiin namallee yoo dhufe immoo nu aaruu dhiisnu jechuudha. Gurri keenya nu dhiisu kana dhaggeeffanne. Kanaaf ammaan ofirraa himannee akka lammatatti hin deebine akka immoo warri sagalee hin qabne muuziqaa sirboota kanaa sirbine aadaraa seera isin dhaamadhe ka warri muuziqaa fedhii muuziqaa bira sagaleen keen keessaniin bareedu taanaan sirbaa rakkoon hin qabu. Maashaallah nuti isin dhaggeeffanna garuu sagaleen keen bareedu taanaan dhiisi maaluu dhiisa. Ana kanaadha haasofni kiyya har'a nagaraaf tura si jaaladha.